Guddaadha qulqulluu Raamaati kadhaan kan fayyisu hafuura marraati kennaasaa ajaa'ibaa maqaa Waaqa baati dhala nama hundaaf inni kan dhaabbate hangafni ergamoota albeesaa qabate nu gargaaruuf dhufee samii ariifate qulqulluu Mikaa'el nu wajjin jira saba Israa'elin ceesisee galaana Eertiraa. Lechaafeera godhe raajii Daani'eliifi jabeena amantii kallaatti afumyaafi nuunis nun dagatu nu gargaara jira dhaalaaf nuuf dhaabbate Waaqayyoon fuuldura hangafni ergamoota albeesaa qabate nu gargaaruuf dhufee samii ariifate qulqulluu Mikaa'el nu wajjin jira saba Israa'elin ceesisee galaana Eertiraa. Abbaan bahiraanii har'as kan keenyaadha dukkaana kan moo'ee ergamaa ifaadha gediira keessatti inni yoom nu dhiise hafuura marraat kunoo nu moosise hangafni ergamoota albeesaa qabate nu gargaaruuf dhufee samii ariifate qulqulluu Mikaa'el nu wajjin jira saba Israa'elin ceesisee galaana Eertiraa. Hiriira samiirraa ofii dursa taa'ee Waaqayyoon kan labsee moo'ichaaf kan ba'ee diriicha kuffisee aangoon kan muudame hoogganaa ergamoota Mikaa'el